dhukkubsattu yeroo sanatti dhagaa. Akkina TV fa'i hin qabnu. Omaayyee akkuma waaqni nu gargaaree waan ta'eef arganna malee. Maatii immoo rakkiseetu alammoo kompiitara na godhe. Yeroon wanti naa kennaa jedhuun maqaa abbaa kee natti jedhu. Yeroon ijoollee waan tokko abbaan namoonni maatii isaanii ijoollee waan garaagaraa ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Waan adda addaa yeroo bitaniif rakkina guddaa keessa jira. Yeroon immoo mana ofiisaa deemuuti. Yeroo isaanii jalqabee namoonni garaagaraa waamu yeroo waaman bakkuma bayooliif gaddeemee abbuma argitu laataaf birrii. Kan toleefis kan tole 50 kennaaf akkuma namni kenneefitti birrii sana immoo keessaan balleessu. Fidee dhufee natti laata waan mana keessaa yeroo inni biddeen bitee baatee dhufu jedhamu caafudha. Xinnoodhuma isaatii kaaseeyyuu gargaarsa biraan qabu. Anuma tufaana rakkatee bakkaadhaas bakka abbaas bu'ee faana rakkatee guddisaa jira. Yeroo namni akkasitti fiizikaala qolaalu namaaf fayyaadha garuu keessi koo fayyaan qabu. Manni mana kiraatiin ulfaata. Birrii 1,000 gara kanatti xinnoo wayya magaala keessa immoo ulfaata. Mucaan tiiktookii hojjetaa birrii qabdi firoon namti illee birrii qabdi ishiin birrii nyaatti naan jedhu. Mucaan akkasitti hojjetaa maal dhabde ishiin naan jedhu. Akkaataan ofitti jiraan yeroon qarshii argatu anuma tuwaatee kuffila. Yeroon ammoo yeroo gabuu bulus jira. Yeroo arganus jira. Tuutuma yeroo argannu waan itti fayyadamu. Yeroo dhabnu immoo agabuu keenya oolla. Yeroo dhukkubsattu yeroo sanatti dhagaa. Akkina TV fa'i hin qabnu. Omaayyee akkuma waaqni nu gargaaree waan ta'eef arganna malee. Maatii immoo rakkiseetu alammoo kompiitara na godhe. Yeroon wanti naa kennaa jedhuun maqaa abbaa kee natti jedhu. Yeroon ijoollee waan tokko abbaan namoonni maatii isaanii ijoollee waan garaagaraa ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Waan adda addaa yeroo bitaniif rakkina guddaa keessa jira. Yeroon immoo mana ofiisaa deemuuti. Yeroo isaanii mana ofiisaa deemani wanti bitatani amaayyuu maatii miti koo yeroo argatan bilii kudhanii mana kennan wanti itti bitadhamanii waan qabdanii sinna kalkaalaa karaatti deebatina. Kalaan jedhus immoo kanuma akka namoonni tiiktookii irratti illee ilaalan miti. Ani garuu kongoo seexana kamtuu dadhabee asiinis kalaatti cufuuf deemu lakki ganda barsi hin cufu tole ka suutuma jennee reeggannaa jedhan. Laamee haadha bassuununi garee ati saamaa jedhamna akkuma sila sitti bee namoonni biyya alaaf biyya keessa jiranii namoota akkas rakkina keessa jiraniif akka gargaaruuf maallaqa nutti erguu jechuudha. Kuni qarshii 30,000dha. Maallaqa kana kan ergi namoonni maqaan isaanii akka dhahamuu hin barbaanne namoota 3tu qarshii 10,000 namootuma rakkatan biraan ka'aa jedhanii nutti erganii immoo maallaqa kana isin finne jechuudha. Galatooma waaqayyo sinaa eebbisu. Warri nu gargaaranis waaqayyo isaan eebbisu. Lafa isaan hir'isanitti waaqayyo isaaniif haa guutu. Isinis immoo bakka dadhabbii keessa waaqayyo bakka isin hir'istanitti isiniif haa guutu. Nama gargaaru sinaa taasisu akkasuma waaqayyo. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Kan waaqayyo eebba waaqayyo caaluun hin jiru. Obboleessa koo lammis baay'een isa galateeffadha. Erga isa faana mucaan koo hojjechuu jalqabee jijjiirama hedduudha kanan arge. Kono harmee kee fi birrii 30,000 kennineef yeroo ishee meeqa kennineef? Eebbifaman jedha. Waan nagadamus qabattan isanii waan nagadamu. Waan ijaarsaa jirtan immoo waan ijaarachaa jirtaniif immoo iddoo galataan isiniif haa dhaabbatu. Amanu. Gammaddeetta? Wanti kun darbaa
Akkanaa kana miti ati nama guddaadha. Umurii keenyatti akkasii yaaduu wanta guddaadha. Harmee keetii sin darbaa siif sin darbaa. Namoonni viidiyoo kana ilaalan immoo sin gargaaru sababiitii fi nuyi sin bukkee jirraa jabaadhaa ishee. Ay jireenya biyya keenyaa san dhugaa rabbi hedduu nama gaddisiisa wallaahi al'aazii. Mee namni akka koo mucaa kana agartanii immaan qabachuu dadhabdan jirtanii laayik godhaame. Wallaahi baay'ee tokko na dhagame hedduu akka garaa na nyaate. Mucaa kana yeroo baay'ee tokko irratti argaa turre. Akkuma beekamu immoo miidiyaa garaagaraa irratti illee namni hedduun intarvii godhanii turanii. OBN immoo eebii maalii jedhan tokko irratti illee intarvii godhamee ture. Akkasuma gammadaa shoo irratti illee dhiyaatee ture. Abtaamuu lamuu irratti illee dhiyaatee ture mucaan kun nama hedduutu intarvii isa godhe. Garuu mucaan kun xiqqaadha malee sammuun isaa hedduu guddaadha wallaahi akka nama guddaatti haasofni isaa haasee nama guddaati. Akkasuma immoo iyyuu tapha garaagaraallee tokko irratti qoosaa garaagaraatiin beekama. Tokko ofii isaatiin qabu nama jalatti dalaganatti fakkaate. Warri akkasitti intarvii godhaa turan kuni rakkoo isaa kana maaf hin gaafanne? Maalirraa akka inni jiru barumsaan gam akka inni barataa jiru eenyu akka isa barsiisaa jiru maaliin akka barataa jiru dammoo maatiin isaa harka qalleeyyii akka ta'anii maaf hin gaafanne? Kana garuu intarvii irratti hin dhageenyaan dhugaa dubbachuudhaaf amma yoo akkasitti booyee dubbatu daa'imni kun wallaahi hedduu takka onnee nama cabsa hedduu qalbii nama cabsa jechuudha. Umrii kanaan silaa mucaan kun taphateetu hin quufne wallaahi leennu waggaa 5 waggaa 6 kana caala hin taru. Nama taphateetu hin quufini nama bobaa haadha abbaa jalaayyuu bahee waa'ee jireenya yaaduu dhiisi. Inuma waan jireenya jedhamteeyyuu nama beeku natti fakkaannee garuu ijoollummaa isaa kanaan qalbiin isaatu waa hedduu wallaahi akka nama guddaatti haasofnummaan isaa yeroo intarvii godhanuyyuu agartanii jirtanii isin hundi keessanuyyuu. Ani kanin komiirraa qabu warroota intarvii isa godhaa turan san daa'ima kana intarvii godhaa turanii waa baay'ee haasofsiisaa turanii waa baay'ee haasa'uti ture maaf waa'ee jireenyi isaa kana maaf gaafachuu dhabanidha. Dhugaa rabbii jireenyi isaa maalirra akka inni jiru maaf gaafachuu dhaban? Haati isaa yoo agartan kinoo akkuma haasaa jirtu kanatti na dhukkubaa ture kansaraa dalagaa eelii namaaf tolchaa ture jettee dubbataa jirti. Daa'imni kun immoo yoo arganne nyaannee bullaa yoo dhabne quba keenya bullaa jedhee dubbata wallaahi billaahi hedduu takka nama gaddisiisa. Hundaafuu ni gargaarama inni akka hundattuuyyuu amma rakkoon isaa mul'atee jira. Ni gargaarti Oromoon galaana walaakin warri intarvii godhanii akkasumas zimmi jedhanii bira taransantuuyyuu dhugaa rabbii hedduu takka nama dabbara. Daa'ima kana isatti qofa fayyadamuun maaf barbaachise? Isa fayyaduun hoo maaf dhabame? Egaa akkasii waa'ee yuutuubiif tokkokkii kana dhiyoo irraa hin beekne malee osoo kophaa isaattuu bananiituu kennaniif irratti dalage jedhaniini bu'aa irraa arga jedhee yaada. Akkuma jarri banatanii irratti dalaganii nama gargaaraan intarviirra godhanis inni kophaa isaa irra hojjete dhugaa rabbii hedduu nama wanti jedhu. Hundaafuu namni isinitti tolii qarqara mucaa daa'ima kana namni dhaltanii ilmoo qabdan yoo jiraattan akkasuma immoo namni daa'ima kanatti cakkanuun ni jira jedhee hin yaadu wallaahi. Rabbiin garuu miskiina lafa hin gatu garuu banee riskii banaaf wallaahi akka ilma namaatii miti. Egaa hundi keessanuu nama dandeettan qarqaaraa isin jechuu barbaadeeti hordoftoota kiyyaa salaama illee hin dagannee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Hedduu takka waanuma na gaddisiisee fi wallaahi waan hin dubbadhullee hin beeku. Asumaan dhiifama narraa taha warri akka kootii warra intarvii godhame sanitti aartan yoo jiraattan koomentii jalatti barreessaa yaada qabdanis.